nageenyi waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessa hin qorru isa wayii kana isiniin hin jedhu so waan handi dibbifadhee dhufe ilaala cubbuun isin hin qabin ilaala maaliif jennaan hojii suuqii hojjechuun ganama haadhattanii oftanii osaattanii malee namni inni hojii isaatii lamatti taf jedhu sun waa bitatu hin jiru. Ganaa kun qorrasa kanaan hin doogana ta'a. Hundaafu kanaaf ana kanatti dibbifadhee haaradhee tuttuulladhee dhufee jechuudha. Baay'ee tokko qorraa dhugaa duraan akka caamuu ta'ee jechuun giddu galeessa roobaa jira amma gidi qabee ganamas gara barii sagalii jalqabee amma ganama sa'aatii 2 yookiin tokkotti rooba. Sanum keessa adhattanii kaatu jireenya. Biyyaan baattis kanuma biyya keessattis kanuma. Okay? Bara. Hundaafume nageenyi isiniif haa ta'u baga geessan guyyaa 4 qofatu sinaaf qaamee ishii irratti hafte. Kana jechuun immoo waan tokkotota bara darbe hunduma yoo haftellee kan keessatti dhumtii isinirraa cittu rakkinoo ta'e gadaduu yoo ta'e yaaddoo yoo ta'e boo'ichoo ta'e dhadhaattanii akka malee ofirraa kan xaragdan guyyaa 3 qofa tafe. Nurraa dhumeera qalee dhume 30 hara tokko garuu yoo hafte ishii kana keessaa caatee kan sirrii sukumtanii kadhattanii minati keessa ofirraa kuttan guyyaa 4 qofa isinitti tafe. Sana booda bara haaraa maal akka ta'u immoo Kiristoos ubtuu beeka nu miti kan beeku. Kanaaf nuti immoo kana hawwiidhu waanuma gaarii amti reefoon nama fooniiti waan ta'aniif. So waaqayyoon bara gaarii wayi bara gammachuu wayi akka namaatti toon ta'an akka Kiristoositti akka nuu dhufu itti nuu dhufaa jira waan ta'eef akka nuu dhufu asumaan isinii ibsaan jira. Kabiraammoo isinirraa babbadee biizii ta'ee viidiyoo isin laaltanii waan ta'eef maal godha tokkitti guyyaatti gadi dhiisuu wayyeessa jedhuun yaada maaliif humtuu laalu kuma 800 ammallee 800 so hundaafu kanaafin tokkuma tokkoon gadi dhiisa surumaa jedheeni maaliif waan viyuu hin baay'anne waakii waan viyuu hin qabne maal gochiin 2-3 gadi dhiisa guyyaatti. Anyways ar'a isin dirqamsiisuu kan hin barbaadu chaanaala koo na guddisaa dhugaa waaqayyo na guddiftan taanan ganaan tokko karaa sanaan karaa maariifaa jalqaba dhugaa waaqa yuutuubii biraa jechuudha. Maaliif amman dadhawe jechuudha. Isa maaliinan jalqaba piraankii fi tapha qofa as keessa taa'e. So keessummaan qabadhee dhufus waan an qabuu fi karaa biraas akkuma isiniin jedhee share isinii godha. Yoo hin laallame irra deddeebitanii akka laaltanii fi maartii tuub kan jedhu yeroo isin bira qaqqabe share nan godhaati subscribe godha. Akkasiin isin jedha. Yaadonni tokko immoo hin jiru waa'ee meeshaa irratti yaada gaarii ibsitanii jirtu iddoo gatiisa gatiin meeshaa isin ibsatti eenyudha koomantii YouTube dhumatudha akka hin barreeffamne godhe malee hana miti yaada silaa yaada keessa ilaaluun barbaade anumtuyyuu yeroo tokko akkas godha koomantii akkan kennine godha YouTubein ofumaa isaati jechuudha. So yaada keessan ilaalle sarratti sin dhorkee jira nan beeka karaa biraas ibsachuu dandeessu rakkoo hin qabu keessanis seentanii kan naa ibsitan jirtu karuma koomantii duraan yeroon meeshaadhuma bite jedhee seent agarsiises jirtu kanaaf yaadni keessan gaariidha galatooman isiniin jedha asumaanii yaada qofa otoo hin taane immoo share gootanii chaanaala koos yoo guddiftanii hin barbaadani akkasumaan iddoo kana taa'e meeshaa humna nama gaafatu hojii humna nama gaafatu immoo yoon isin hojjedhe nan fayyadu asuma taa'e yoon haasa'im jedhee haasa'e namni 200 laala akkuma kana jechuudha. Garuu meeshaa bituun salphaa isinitti fakkaatini amma tokkollee isuma warra Finfinnee keessa jiran okay meeshaa suuquma tokko istarii argachuu danda'u. Lammaffaa immoo meeshaa hunduma isin argattu Finfinneedhuma yoo ta'e iddoo tokkotti hin argattani meeshaa. Masoobin iddoo biraa isiniin jedheera meeshaan mana keessa iddoo biraa isiniin jedheera maashiniin yookiin immoo eeleen biddeenaa yookiin immoo eeleen daabboo yookiin immoo wanti biraa iddoo biraati jechuudha. Amma kana walitti funaantu kana baraa dadhabbisaa kana baraa omtu wanta na kaffalamu hin jiru kana keessatti garuu
YouTubein isaa naafis ilaalama guddachaa deema ammu malu YouTubein naafirree gusa jedhuudha malee ana wanti naa kaffalamu hin jiru amma suuqii sana achi dhaqee meeshaa funaan dadhabbiinsa baay'eedha meeshaa yeroo bittan warri fuudhanii mana isinii galchan gatii guddaa isin gaafatu gatii guddaa sana immoo kan namaati jedhee aadiyaa fuudhee deemu hin dadhabne nam fuudha kaffalee garuu akka kootitti natti dhaga'ama meeshaa gaddoo hunduma yeroo bittan gizee meeqa kaffaltu kana fara innis hin jira gidduu kana so amma kana hanis iddoo sana dhaquu dadhabbiidha waan ta'eef isin immoo sakara laaltanii channel lakka guddatudha jechuudha yoo channel hin guddanne amma kana dadhabee yoo view hin jiraanne afu wayya jedhee hin yaada jechuudha kanaaf asumaan share godha isa kana isin dirqabsiisu dhufe share godha ijoollee biraatii fi warri immoo maatii koo hin taane kana dura subscribe gootanii nafaana hin turre seenatii subscribe godha isin jechuun jaaladha asumaanii yaada yoo qabaattan immoo na gaafachuu yookiin gaafii yoo qabaattan comment jala na barreessanii na gaafachuu dandeessu hojiillee akkamitti akkan hojjedhu yoo hojiin kun immoo isinitti mijanne akkasii miti jechuu dandeessu meeshaadhumaan biturrattis kanaaf na jajjabeessa ani suuqii koo dhiiseen deema yeroo sana hanas miidhaa laalaa isiniin jechuu barbaada dadhabbii laalaa miidhaan meeshaa dhiise namatti dhiisu jechuun suuqii immoo baay'ee ulfaata ofii kee amantaane tabbaa fe'eeyyuu yoo ta'e obboleessa kee obboleettii kee maatii kee yoo ta'e suuqii irratti rakkisaadha yoo ofii kee hin taane amma sana garuu haa badu jedhee dhiisee deema jechuudha karaa tokko sirreessuu barbaade so isa irrattis yaada akka guddatu chaanaallee jechuudha yeroo tokko harka sin qaba ta'uun oolu dhugaa waaqayyoon isin jedha harka nama qaba yeroo tokko isinitti mee rakkisee baay'ee namni tokko YouTube har'a saaqate kan duraan miidiyaatti dhiyaatee hin beekne yookiin obboleettii koo fakkeenya kan duraan hojjechaa jira yoo obboleettii koo saaqatte har'umaanii beeksisee fi subscribein kumni 10 har'atti hin ta'a viewun kumni 50 ta'a dhugaa waaqa na dinqa garuu ani immoo waggaa lamaafan deema niin jedhee viidiyoo asirra waan ogummaa qaba jedhee yaadu otoo naasa'u waan barumsa qaba jedhee haasa'u osoo jiru jechuudha garuu asum sadarkaan jiru asum fakkeenyaa mee waggaa lamatti simtuuf gaafadha waggaa lama ta'uuf deema waggaa lamatti subscribe kuma furu jechuun maal jechuudha namni tokko hadha viidiyoo too gadi dhiisin ilaalan dhufa YouTube haaraa saaqadhee jedhee naa jedhu subscribe kuma 10 hargitanii utuma maarifa ta'e jechuudha afaan oromoo akkasuma inni yataawaqanu akkasuma rakkateetu waggaa 5 kuma 50 guuta karaa oromiffaan hojjannutti jechuudha garuu karaa maarifa laala har'anan dhufa miidiyaa haaraa anis saaqadheen dhufa mata duree haaraadhaan dhufa YouTube haaraa banadheen dhufa subscribe naa godha hojje viewun kuma 50 hoon subscribein kuma 10 ol amma viidiyoo gadi dhiifneme garoon waggaa lama hojjadhee waggaa lama keessatti osoo waan barumsa qaba jedhu otoo daqiiqaa 20 lafa footoo liiv irra taa'ee ogummaa qaba jedhee haasa'u garuu view 500 kuma subscribe kuma 4 kanaaf maal isiniin jechuun barbaade kadhaan barbaachisu bargit maal agarsiisa kun immoo dhugaa jiru isinitti himaa na jibbuu dandeessu yookiin maal jechuu dandeessu warri beektan immoo viidiyoo koo laalaa warri dhuftan hin beektu hiikaasaa kana jechuun maal jechuudha waliyyaan qoy namni kun himee hojjechaa jira natti hin gaafatamu yookiin natti hin herreebu xuqxee yoo bira darbite viidiyoo immoo yoo hamma feete yeroo qabaattee si mararuus yaanni koo yoo si mararuu baate garuu namni kun guddinaaf deema maal lagate akka naa yaada burqisiisuu baatetti yookiin akka fedhee koollee yoo ta'u baate garuu namni biraa barumsa irraa argata yookiin sharing godhu yookiin ilaaleen fixu yaani kana jechuun maal jechuudha garuu karaa maariffaa fisisee fixa irraa qiceet irratti hojjeta irraa kutee jechuudha TikTok irratti share godha karaa biraa irratti hojjeta sim jedheetuma share godhee taa'ee afaan banee ilaalee irraa deema karaa kaan jechuudha nuti garuu dhuftee karaa kana beetii YouTube hojjetti maal jetti tokko dheengadda sananii ani ayyaanuma ta'e qallii'umaaf malee viidiyoo naa laali yookiin immoo naa guddisi jechuuf miti kunimti simu wanti muwaas wanti ta'es miidiyaa dhumarraa jetti barreeffama hin beektume kuni
Si jammar sammuudhuma gaariidhaan qabdu. Lammaffaa immoo hin beektu ka. Miidiyaa irratti kan baay'ee barooki agarsiisu waan hin qabu sana si agarsiisuu miti. Guutte kan hin beekne isaallee dhugaa dubbachuudha. Dhiifama gaa kaameeraa dhaabeen haasa'a. Kanaafi nu bira karaa Oromiffaan hojjetan nan beeka ijoollee hundumaa. Anaa miti ani nagaatti jiru isaanis garuu fakkeenya yeroo fudhadhu kana irrattan hojjedheen gizee baay'ee quuqamee dhiisa. An nagaatti jira naan jedhu isheen illee nagaatti jirti. Garuu karaan ittiin gargaarsa barbaachisu namni tokko qaba. Nama yoo YouTube kanarraa hojjedheesi waan ta'e argachuu baadhe garuu waan biraa immoo socho'ee hojjechuu danda'a. Haadha eebbaa mucaa manatti baatti gizee hundaa mana jirti baatee hojii humna ishii fedha ishiiti waan tokko hojjechuu hin dandeessu. Baatee qasiraallee hojjettee barishii yoo naharraa uffattee akka feetetti waan ta'etti too daa'imni ishee sun fayyaa qabaatte. Maalirra jira subscribe ishee? Otoo miidiyaa meeqarratti affeeramtu otoo nu gargaaraa jedhani gargaaraa nama kana ani otoo ishii miidiyaa irra gizee meeqa mucaa kana baatte dhiyaattu subscribe meeqa? Karaa afaan Oromoo 1000. Guyyaa tokko kun otoo ta'ee maal qaba kun jechuun naaf ibsaame mee maal ta'a subscribe 1000 guyyaa tokko nu togootaniifi. Eenyutu irra baay'atee jira miidiyaa? Ijoollee keenya afaan Oromoo kan dhaga'u. Garuu walqixa jammarani karaa maariffaatiin garuu amma fe'oo ta'ellee 15,16 jiru amma. Mee laala. Baay'een hojjettu ishiinuu daa'ima faana jechuudha. Maaliif ani nagaatti jirannaan jedhu nagaa qabdi ishiinis Waaqayyo na eebbifamu waan Waaqayyo namaa godhe tokko nagaan qaba jechuudha. Garuu maalaan jechuu barbaade sochootee waan biraa hojjechuu hin dandeessu namni kun. Ishii mi'aadha otoo yaadame miidiyaa kanarratti jechuudha. Erga baate maalummaa ibsite gargaarsi ishii barbaachise nagaa qabdi hojjette numa fiddi garuu dhukkubsachuu mucaa kanaaf gargaarsi ishii barbaachisa. Har'a silaame gargaarree ofiifis waa'ee mucaa barbaachisuufis gargaaramee kiraan manaas haa ta'u gargaaramee sarraatanyaa tokko manatti ishii biratti mee qaxaramee fi akka kaffalamuuf ta'uu barbaachisaa yoo sila. Kana beektu ishee jechuudha. Maaliif? Bakka namni kun bayee hojjechuu hin danda'u. Namni kun yeroo tokkoof mucaa kana lafa keessee hin dandeessu yookiin nyaadhu jettee fuuldura kaa'uu hin dandeessu. Mucaa waggaa 7 deemte amma waggaa 6 fixxeetti. Kana kuni maal agarsiisa? Mana keessi keenya yoo waan gadhees argine yoo waan nama gaddisiisu argines yoo waan bakka nama barbaachisus argine xaragneetuma bira darbine. Ishiin kun immoo amma surmaa laalaa fi jirtu haadha eebbaa kana silaa kan laalamuu qabu kan gargaaramuun barbaachisu ishee turte. Guyyaa jijjiiramnumtu hin jiru kaa baatiin hojjettu mucaa kana faana olti yeroo hundaa. Silaa gargaartanii yaada burqisiiftanii fi akkamtuutti hin dhaga'amne gochuu qabdu. Amma dadhabdu mucaan fakkeenya halkan hin raftu. Halkan ilaalaa bulti ishiin jechuudha. Kana biratti silaa namni tokko namni hojjetu namni hojii gargaaru bira jiraachuu qaba ambar. Sana immoo kan godhu qabu nama keenya ture. Waan amma nan turreef karaa afaan biraatiin hojjetamu garuu innasuun cufamaaf daqiiqatti waan hunduluu hagan guutamaaf. Namni tokko maal jaalatamuu keenya afaan keenya amma kun narraa citee agarsiifadhutti sirriitti isumaatu arganuu baay'een kan ittiin dhaga'amu. Yookiin immoo bakka amma sirriitti madaa'ee gubatee jedhutti amma daqiiqaa kanatti waan karaa tokkoon gargaaramuu barbaachisu hin gargaaru. So maalan isin haasa'u barbaade ana dhiisate jechuudha. Ani aadiyaa otoon hojii biraas hojjedhu kan hojjedha. Yoo na guddisuus baattan carraan hojii koo tattaaffin hojii koo tarii hollaa kaasuu danda'a. Shamarran immoo yookiin namoonni biraa ilaalan yaada gaarii irraa argatan utuma sheer godhan guddachuu danda'a. Garuu ishee isin dirqamsiisetu sheer gochuu barbaachisa ture. Kanarraan abdii namarraa kutate ijoollee miidiyaa irra fayyadaman karaa afaan Oromoo hojjetanii. Isaanumtu hojjetanu sheeriin beekan. Yeroo hundaa orootu maskii fiqir kan jedhu ijoollee kanatu sheer naa godhana. Namnumtu sheer godhen beeku. YouTube ko. Tokkollee maqaa ishee narkaa badde nama 3 beekan. Nama viidiyoo akkamoo gaarii ta'e sheer godhu.
Islaamee hundi keenya zimmee sheer anu kanaaf hin zimmee jedha sheerin godhe eenyumaafu jechuudha eenyumaafu sheerin godhu laaleen bira darba jechuudha kanaaf baay'ee tokko nama dinqaa warumti xiqqoome ol siqee itoo sheer namaa godheetu ammumanni sheer godhu namni lama haaraan gala ammumanni sheer godhu namni lama haaraan gala maaliif bira gaha kaa nama sana bira utuu fakkeenya ammuma ta'een na dursu didaan beekiin fayyoon jiru ijoolleen miidiyaa maqaa isaanii malee amma tokkoon guguddateef otoo sheer godhani sheerin islaamaan isaanii hin gaafatu nutoo ganaadha daka sana jirra sheer yoo dubartisan immoo sheer namaa gochuu barra ture garuu abadan namni keessa seenee isaan kana keessa kadhadhee didan jiru ganaan naa xinnaa jechuudha amma itoo siif goone ani akkan gooneen dhorkaa jechuudha kanaaf keessa seenee gaafillee gaafadhe keessa seenee kadhadheellee sheernaa godhedhe karaa immoo karaa waasappii viidiyoo ammasitti erge achuma gansa anis akkasuma baree jechuudha na barsiisan namni daa'imni mana keessatti hangafniif qexe sun waaduma hangafni barsiise inni taanus barata waan ta'eef so ani warra xixinnoo yuu sheeroon godhe naa wayyammu ganaa warra jalqaban fa'ii okay ammuma warra gaanii jechuudha warra kaanerra anis akkasuma ilaalee zimjee bira darbu bara viidiyoo isaaniitu ilaalu kan sigarramu warra gugurdaa warran sanaa dubbisee ani bira ga'ee ana na arganii jedhanii jechuudha so maal haasa'uu barbaade ta'anii sheer godhaa fedha keessanuu ta'e yoo sheer hin goone I don't care rakkoo hin qabu namas hin dirqamsiisu garuu yeroo hundumaa immoo karaa nama kolfisiisu sobumarraa ka'ee yookiin dhugaarraa ta'e nama kolfisiisu yookiin waanuma billici jedhee dirgimme tokko ilaaluurraa waan ogummaa isinii qabu waan yaadarraa fudhattanii waan barumsarraa argattanii waan namaaf fakkeenya irraa fudhattanii isinis namaa ta'uu dandeessanii waan gaafii isinitti ta'e isiniif deebii ta'uu qabu yoo ilaaltan isinii wayya viidiyoo nama haasa'u tokko haasaasa dhaggeeffadha koo jechuu koo miti miidiyaadhum biraatu nama haasa'u dhaggeeffadha yeroo baay'ee nama kolfaa fi waan piraankii fi naamnaan xumurotoo hin taane nama yaada zim jedhee haasa'u maal haasa'uu isaati jedhamee fudhadha mee maal haasa'a maaliif haasa'e jedha okay isaan isiniin jedha anyways fakkeenya kaniin kan hundumaa lafallafuu ka'e seenaatii subscribe godhaa yoo fedha keessan ta'e yoo fedha keessan hin taane akka namaa hidhimaan nuti jajalliftan beekatiif yoo hartan asumaanis hin laala'een warra haaru asumaanii nu badha inda akkasi kanuma haasa'uun barbaadeera